بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكسو مغا هرا سبرايزي أجائبة قبنة سني ديهانة كاني barattoota keenya warra markaza Fajrul Islaam ka Ustaaz Zakariyaadhaan durfaman keessa Amiira markaza Fajrul Islaam barattuu Hayaatii fi barattuu Urjii amaanaa keenya sappiraayizii keenya ustaaza keenyaan nuu gahii jedhanii amaanaa jarrii natti kennatan kunoo asumaanuu Ustaaz Zakariyaadhaan gaheetiin jira. Seppiraasiin isaanis kitaaba Fathul Qadiir jedhamu sharhii Qur'aana Rabbii jechuudha. Ammas sharhii Fathul Mubdii kan jedhamu. Saniifuu sirriitti ustaaza keenya isinilleen barattoota keessanii Rabbi kadhattanii seppiraasii isaanii isin biraan gaheen jira. Ammas kunoo waan irratti salaatanu imaamata ammas imaamata Yamanii saniifuu inshaallah asumaanuu amaanaa barattoota keessanii barattuu Urjii fi barattuu Amiira markaza Fajrul Islaam Hayaatii isiniin gaheetiin jira. Asumaanuu Ustaaz Ibnu Saadis du'aa itti nuuf godhanii Ustaaz Zakariyaanis akkasitti Rabbi sirriitti kadhatanii fi Rabbiin bakka guddaadhaan haa gahu. Asumaanuu gama ustaaza keenya dura Ibnu Saadimoo isin du'aatti nu godha ustaaz. Amaanaa barattoota keessanii isiniin gaheen jira. Asumaanume waan الله jedhan أكبر الله أكبر ما شاء الله وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الجزاء جنانغا ilmaan keenya والله hedduu tokkoon gammade wanni hangana gammachii sun jiru maaf jennaani as dura kitaaba kana guyyaa kaanii sarchi goonee gabbuumne jennee Fathul Qadiir kana waa tokko kan nuu buudee jirtanu guyyaa tokko way kacarraa wayitti hajumne mashaqaa guddaa way argine turre har'a immoo kan qilleensa irratti barbaadaa turre lafatti kanuma akkuma dingataa dhufe nurraan ba'e kennaarraa wanni akka nama gammachiisu wanni hanga kitaabaan jiru saniifuu jennaan sadaqaa jaariyaa jedhama wanni kuni an kanan jedhu mataa kiyya ustaadii fi kiyya ture iddoo godhamu akkam jettanii duratti godhaa rakkoo nama irraa baratee irraa fayyadamu rabbiin na haa taasisu. Eeganaa ilmaan kiyya hedduu tokko laffaatillee hedduu laffaatanii jirtanii Allahan sinirraa haqee baduun jedha. Maaliif jennaan du'aayan gammadeetu manijii dubbadhe malee Ustaaz bin Saadi Fandiisa guyyaa birooti sheeka kan dubbifamu. akkas egaa ustaaza keenya du'aatti godhaa tolchaati. بسم الله الرحمن الرحيم جل ربنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الله يستأذنك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kunuus ijoolleen ustaaza keenya quraana mi'aahaa bareedaa akka daa'imaa holitti kan mi'aahu rabbiin carraa isaanii akkas godhee akka bitanuu isaan godhee Urjiidhaa fi Hayaatii jettanii Urjii fi Hayaatii bismillaahi irrahmaani irrahiim jadaa isaanii jannatal firdoosi rabbi isaaniif haa kaffalu. Ijoollee ammallee wallaahi hedduu lafa hojjiranii akkuma quraana kana bitanitti jazaa isaanii jannatal firdoosi rabbi haa kaffaluu fi yaada muraada isaanii rabbi haa guutuu fi yaada muraada ustaaza keenya rabbi haa guutu. Ustaazi isaan immoo ammallee hadiyyaa kana fidee bakkaan gahee jazaa isaanii jannatal firdoosi rabbi haa kaffalu. Urjiidhaa fi Hayaatii oluma rizqiidhaanis ilmiidhaanis umurii dheerinaanis ammallee rabbiin holuma rabbi isaan haa fuudhu yaada muraada isaanii rabbi haa guutu isinillee namallee irraa fayyadamee ilmoo ofiillee fayyadu rabbi isin haa godhu warra akkasumaan mallee
eebbasaanii walit dhaabe akkasitti gammachuu addaallee ammallee hargu rabbi isin haa godhu. Kana bichaa miti ijoolleen illee waa hunda of qabanii jiranii ammallee rabbiin jazaa isaanii jannatal firdawsi rabbi haa kafaluu fi yaada muraada keenya maroo rabbi nuuf haa guutu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكثي ما شاء الله جزاكم الله خيرا. قاسلا وهندانو هندرتي ديمارني أكثي سينسيغا أستاذ زكريا مي دعايتنو قداتي تلجاتي أكنا أبولانكي يا جمّچو amata dheeraatiif yookaan yeroo dheeraatiif gaafa kamillaata quraana gabbuusaa jedha turan. Alhamdulillah summa alhamdulillah kaatimii quraana isaanii irratti namni waggaa gammade maaliin ibsadha akkamiin ta'a jedha. Ibsannaa isaanii akkuma nuti gammanne ustaaza isaanii keenya gammachiisuu qabna jechuudhaan kitaaba kana nu bitanii irraa qeeballee jirra. Asir kanan jedhu Allahin isaan haa qeebalu jedha. Jiruudhaaf jireenya keessatti rabbi isaan haa qeebalu. Quraana isaaniidhaa har'a kaatimii godhanii hifzii gadi buusanii ma'anaa isaas baranii eeganaa kan itti dalagaa rabbi isaan taasisu. Ilmi namaa kan inni irratti mindeeffamu yoo qara'uu qofitteetu hin ta'in itti dalaganidha. Hurufa irratti mindaa irratti argatuudha waliin ammas dalagaan fedhe yoo ikhlaasa qabaattee itti dalaganidha kan jarree irratti mindeeffamanu. Warra irratti mindeeffamanu rabbi isaan taasisu. Dalagaa isaanii cufa rabbiin ikhlaasatti isaaniif haa godhu. Du'aan kan isaanii egaa hattaa fi sujuudii keessatti illee nafu amma qofitti kan isaan dhagaanu tun ta'in du'aan isaaniidha kan dhaabbatu miti. Maal malee inni sujuuda keessatti duraan urkaa qabna ammallee fuulduratti illee kanaaf hin taane inshaallah asuma irratti dhaabna kaan immoo duuba kan du'aa goonuuf ta'a. سبحانك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله.